Amma yoonaatti withdraw kanan taasise withdraw story dhaan isinitti argisu asitti birrii 200 deebi'ee 500 asitti 500 ammas 300 har'a ammoo kanan irraa baase qarshiin 100 jira jechuudha. Waliigalatti naannoo birrii 2300 jechuudha kanan irraa baase amma yoonaatti. Bakka kanarra ammoo kanan amma irraa baasu kun asirraa qarshii 169 qabachuudha. Asirraa amma qarshii 100 irraa baasa. Isinitti argisiisa. Akkuma seensa viidiyoo irratti argitan ani pilaatfoormii kanarraa galii gaarii argachaa jira. Kunis immoo namootaaf yeroo qofaa miti kanan argachaa jiru jechuudha. Akkuma asirratti argaa jirtan ani siim kaardii baay'ee baasisuudhaan jechuudha. Siim kaardii baay'ee baasisuudhaan siim kaardiiwwan kanneeniin WhatsApp garaagaraa banuudhaan itti fayyadamaa jira jechuudha. Isinillee haala kamiin siistama kana fayyadamuu dandeessu kan jedhuun isinitti argisiisa jechuudha. Maal gochuu akka qabdanis immoo jira jechuudha. Siim kaardii baasisuu qofa osoo hin taane jechuudha. Maaliif namoonni baay'een akkuma argitan qarshii tokko qarshii lama illee isinii kenne kan dhaabbatu jira jechuudha. Sababbiin isaa maal akka ta'ee fi furmaanni isaa immoo maal akka ta'e illee isa isinitti argisiisa jechuudha. Kan biraa pilaatfoormichi wanta abdeet godhee qaba jechuudha. Guyyaa 10 qofaaf kan turu innis immoo qarshii 800 haga qarshii 6000 kan dabalataa kan ittiin argachuu dandeessan jechuudha. Isallee akkaataa kamiin akkasiin fayyadamuu dandeessan viidiyoo kana keessatti isinitti argisiisa jechuudha. Kanaaf haga xumuraa ilaaluudhaan viidiyoo kanarraa isinillee fayyadamtoota ta'uu dandeessu. Warreen WhatsAppiin keessanillee isin didillee haala kamiin akka isin deeffachuu dandeessan akkasumas immoo WhatsAppii keessaniin guyyaa guyyaadhaan sa'aatii 24 akkaataa kamiin akka hojjechuu dandeessan isinitti hima waan ta'eef haga xumuraatti na hordofaa. Hojicha namoonni agayyoonaatiin jalqabiin jirtanii fi aappichi isiniif haaraa ta'e yoo jiraatan tampanaalee akkasii kan qabuun viidiyoo isiniif hojjedheen jira waan ta'eef viidiyicha ilaaluudhaan akkaataa kamiin akka jalqabdan akkaataa kamiin akka isin withdraw taasiftan haga withdrawtti achirra jira waan ta'eef liinkiin aappichaa viidiyoo irraa jalas isiniif hankaa koomentii jalqabaarraa akkasumas immoo viidiyoo gaafa sanaa keessas immoo jira waan ta'eef achi fayyadamuu dandeessu. Kan biraa immoo telegiraam chaanaalii keenya irra deemtanii aappiin inni kunis akkasumas immoo hojiiwwan onlaayinii baay'eetu jira waan ta'eef Asadaanii maltiimiidiyaa jettanii achirra jooyin gochuudhaan hojiiwwan onlaayinii garaagaraa jira isaan jalqabdanii irraa galii argachuu dandeessu. Kanaaf irraa viidiyoo irratti adarbii. Tole pilaatfoormicha irratti namoonni baay'een yeroo jalqabdan WhatsAppiin keessan kan isin deede akkasumas immoo WhatsAppii keessaniin erga connect gootanillee kan birrii baay'ee isiniif hin lakkoofne akkasumas immoo WhatsAppiin keessan kan isin jalaa badee isa akkaataa kamiin akka isin deeffachuu dandeessan isa isinitti himuu kiyyaan duratti pilaatfoormichi wanta abdeet godhee qaba waan ta'eef durseen isa isinitti argisiisa. Tole qarshii 800 haga qarshii 6000 sana argachuudhaaf seeroon isaan guutuu qaban maal kan jedhuun isinitti argisiisa. Jalqaba asirra telegiraam irratti isin gadhiiseen jira jechuudha afaan oromootiin hiikee guyyaan isaa kun asirratti akka argaa jirtan eebila 20 haga 30 jedha. Asirratti immoo haala badhaasaa jedha. Jalqaba namni tokko qarshii 50 argachuudhaaf nama tokko affeeree namni sun withdraw godhe qarshii 50 argata jechuudha. Ittaanii nama 20 yoo affeeree 800 jechaa jechuudha. Haga nama 100 yoo affeeree qarshii 6000 jira jechuudha. Badhaasonni isin argattan kana fakkaata. Isa kanaaf garuu namni sun wanta inni guutuu qabu qaba jechuudha. Hubachiisa jedhanii kan isaan ka'an jechuudha. Namoonni sun namoota sirrii ta'uu qabu jedha. Namoonni isin affeertan sun namoonni sun yoo xiqqaate yeroo tokko withdraw gochuu qabu. Qarshii 100 withdraw gochuu qabu jechuudha. Namoonni sun kan inni lakkaa'amu jechuudha. Normaalii isin asirratti namni tokko yeroo inni withdraw godhu lakkoofsa isaan kanaan alatti namni tokko withdraw godhee fakkeenyaaf nama 20 affeertanii namoonni 20 sun withdraw gaafa godhan isin dabalataan meeqa argattu jechuudha. 20 sana irratti qarshii 50 dabalachaa isa immoo 800 sana irratti dabaltu jechuudha. Gaafa isin nama 100 affeertanii namoota kan 100 sun isinii lakkaa'ames immoo namoota 100 sanarraa qarshii 50 argattan irratti dabalataan qarshii 6000 argattu jechuudha. Kanaaf kun baay'ee ariifidha. Akkuma argitanitti immoo aga gaafa 30 qofatedha jechuudha. Normaalii amma naannoo guyyaa 8 qofa tafa. Kanaaf jabaattanii namoota affeertanii isa kanarraallee galii guddaa argachuu dandeessu jechuudha dabalataan. Kanaaf namoonni akka yoona namoota affeeran jirre namoota affeeruudhaan galii gurguddaa irraa argachuu dandeessu jechuudha karaa kanaan. Amma immoo namoota WhatsAppiin keessan isin dide akkasumas immoo WhatsAppii keessaniin akkaataa kamiin guyyaa guyyaadhaan galii argachuudhaan maal gochuu akka qabdanii fi akkasumas immoo WhatsAppii garaagaraa fayyadamtanii galii argachuu akkaataa kamiin akka dandeessan isinitti hima. Inni jalqabaa pilaatfoormii kana irratti WhatsAppiidhaan taaskii hojjechuudhaaf jechuudha. Taaskii ittiin hojjechuudhaaf WhatsAppiin keessan aktiivii ta'uu qaba. Kana yoon isiniin jedhu WhatsAppii keessaniin nama waliin chaatu gochuu qabdu. Kanaaf calliftaniituma jechuudha guyyaa guyyaadhaan ittiin hojjechuudhaaf maal gootu namuma beektan yookaan immoo akkaawuntii kan biraa irratti ofuma keessanii ofirratti barreessitanii emojiiwwan garaagaraa ofirratti erguudhaan meesheejii walii deddeebisuudhaan jechuudha. Normaalii haga daqiiqaa 5 haga 10 ittiin chaatu yoo gootan gaariidha. Taaskii ittiin hojjechuudhaan duratti jechuudha. Maaliif amma akkam goonaa baay'een keenya riipoortii goonaa ni deeffanna. Deemneetuma ammoo amma jedhanii taaskii ittiin hojjechuudhaaf konneekti goona. Kuni sirrii miti. Maaliif pilaatfoormichi WhatsAppiin keessan socho'aa ta'uusaa beekuu qaba. Yoo WhatsAppii keessaniin haala kanaan isin haasoftan isaanillee WhatsAppii keessanitti sa'aatii dheeraa fayyadamanii akkasumas immoo
taaskii gaarii isinii kennuu danda'u akkasumas immoo galii gaarii ittiin argachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf WhatsApp tokko jalqaba connect gootanii taaskii WhatsApp sana hojjechuudhaan dursatti maal gochuu qabdu WhatsApp keessan sanaan namoota waliin chat gochuu qabdu jechuudha. Kanaaf kana boodas yoo isinii danda'ame WhatsApp baay'ee banaatii teessisa maaliif kana booddee aappiiwwan baay'een dhufuu danda'u aappiiwwan akkasii isaaf immoo taaskii ittiin hojjechuudhaaf WhatsApp keessan aktiiv godhaa namoota wajjin ittiin haasaa yookaan immoo isin akkaawuntii garaagaraa banaatii ofuma meseejii deddeebisaa ofitti haasaa waliin jechuudha. WhatsApp keessan connect godhaatii haala kanaan ittiin aktiiv godhaa sana booda yeroo jiwwan onlaayinii kanaa dhufan galii gaarii ittiin hojjechuu isin gargaara jechuudha. Kanaaf guyyaatti riippoortii gootanii deeffattanii WhatsAppiin keessan isin deebiitti illee sa'aatii 24 booda jechuudha. Taaskii tokko hojjettanii sa'aatii 24 isin adabuu danda'a. Isa booda deebisanii taaskii keessan argachuudhaan maal gochuu qabdu jechuudha. WhatsAppii keessan aktiiv gochuu qabdu jechuudha. Dursitanii osoo deebitanii connecting godhin dursa WhatsAppii keessanii meseejii callisaatuma ittiin babarreessaa. Kana booda WhatsAppiin keessan aktiiv ta'a. Achirraalee taaskii gaarii yookaan immoo birrii gaarii isiniif lakkaa'uu danda'a jechuudha. Amma isinii danda'amitti yommuu dandeessan immoo daqiiqaa 30 fa'aa osoo chat gootan immoo moor ariif argattu akkasumas immoo daqiiqaa dheeraallee hin dandeessu ta'ee callisaatuma meseejii gara tokkootti bilbila tokko gara bilbila tokkootti yommuu bilbila illee lamaan qabaatiin tokko akkaawuntii adda gochuudhaan hin danda'ama waan ta'eef haala sanaan illee fayyadamtanii bilbila tokko irratti WhatsAppii baay'ee banuu dandeessu. Amma bilbila tokko irratti WhatsAppii baay'ee baniin fayyadamaa jira waan ta'eef jechuudha. Haala kanaan WhatsAppii keessan aktiiv godhadhaan isiniin jedha. Yoo isinii danda'ame immoo SIM kaardii baay'ee bitadhaatii teessisaatti fayyadama. Maaliif hin beekamu hojiiwwan onlaayinii kana booda dhufan baay'eetu jiru. Gara fuulduraatti illee wantoota baay'eetu gurguramaa jira yeroo kanatti akkuma beektanii. Kanaaf akkaawuntii wanta sooshaal miidiyaa irratti dhufe tokko baay'istanii qabaachuun keessan isin fayyada malee isin miidhu. Telegiraamii illee akkasuma telegiraamii baay'ee godhachuu dandeessu. Hin beekamu immoo kana booda taaskiin telegiraamii illee dhufuu danda'a. Kanaaf sooshaal miidiyaa fayyadamtan kamillee dabalata godhaatii banaatii teessisaan isiniin jedha. Kanaaf isa kanaaf furmaanni kanadha taaskii namoonni baay'ee isiniif hin lakkoofne jechuudha. Inni kan biraa namoonni baay'een WhatsApp keessaniin taaskii keessan erga hojjettaniin booda WhatsApp keessan itti fayyadamuu dandeessan. Kanaaf furmaata kan ta'u tokkoffaa WhatsApp namoota waliin ittiin haasoftan yookaan immoo dirqama barbaaddan yoo ta'e WhatsApp kanaan taaskii isa kanaan hojjetiina. Sa'aatii 24 isin adabuu waan danda'uuf yookaan immoo baan isin jalaa waan ta'uuf jechuudha. Garuu immoo erga baan ta'een booda sa'aatii 24 booda deebi'a. Jalqabuma akkuma inni baan ta'een taaskii keessan xumurtanii dhaqxanii deebitanii tuqxu yeroo WhatsApp tuqxan baan ta'eera isiniin jala jechuudha. Kanaaf verify jettuun jechuudha. Yeroo verify jettaniin yookaan bakka barreeffamaa isinii kennan yookaan normaali callistaniituma verify gootu kaza sa'aatii 24 isin adabe sa'aatii 24 booda yeroo deebitanii dhaqxanii ilaaltan sa'aatii 24 keessatti jechuudha. WhatsAppiin keessan isinii deebi'a sa'aatii 24 osoo hin gootin isinii deebi'uu danda'a. Erga isinii deebi'e immoo akkuma isiniin jedhee jalqaba deebitanii taaskii ittiin hojjechuudhaan duratti WhatsAppii keessan sanaan chat godhaa meseejii babarreessaa sana booda deebi'atti hojjedha. Garuu WhatsAppii hojiidhaaf barbaadan yoo ta'e immoo tasumallee WhatsAppii sanatti hin fayyadaminaati. Maaliif WhatsAppiin keessan sa'aatii 24 waan cufamuuf meseejiin isin jalaa turuu waan danda'uuf jechuudha. Haala kanaan fayyadamaan isin jedha akkuma isinitti hime garuu yoo isin danda'ame SIM kaardii baay'ee bitadhaati. WhatsAppii baay'ee bilbila keessan irratti banuudhaan fayyadama. WhatsAppii qofa osoo hin taane telegiraamii ta'uu danda'a. Sooshaal miidiyaa kamillee dabalata godhaatii banaatii fayyadamaan beekamu gara fuulduraatti taaskiin imoodhaan hojjetamuu dhufuu danda'a waan ta'eef imoo garaagaraallee bantanii yoo teessistan isin miidhuun isin jedha. Haala kanaan fayyadamtanii galii gurguddaa argachuu dandeessu. Imoo irratti illee namni tokko imoo garaagaraa aadaa godhee fayyadamuu waan danda'u bilbila tokko irratti haala kanaan fayyadamaan isin jedha. Namni tokko withdraw gochuudhaaf qarshiin inni qabu qarshii 100 ol ta'uu qaba jennee kana dura walitti himnee jirra. Anamma asirratti kanan qabu jechuudha. Kun asuma irratti akka argaa jirtan qarshii 169 qaba. Qarshii 169 kana keessaa qarshii 100 baasuu hin danda'a jechuudha. Qarshii 100 qofti gahaa miti asirratti withdraw yeroo jettan jechuudha. Kun asirratti qarshiin dabalata isin qabaachuu qabdan jira. 100 baasuudhaaf qarshiin 16 gubbaa jiraachuu qaba yookaan immoo fiin ni dabalata jechuudha. Akkasumas immoo haga 10,000tti yoo baaftan qarshii 620 jiraachuu qaba jechuudha. Sana booda withdraw anamma qarshii 100 baasuu danda'a waan ta'eef 100 filadha jechuudha. Sana booda asirratti qarshii 16 dabalatee 116 naan jedha. Sana booda asirratti paaswordii kiyyaan galchaa jechuudha. Paaswordii gaafa bantan sana galchatan asirratti ni galchitu. Sana booda ergan galcheen booda asirratti received hin jedhaani. Received akkuma jedheen kun asirratti qarshii 53 qofaan naafee jechuudha. Kanaaf qarshii 53 qofaan naafee innis immoo gaafa 100 ol ta'e baafachuu danda'a. Tole asirraa immoo kunoo asirraa galeen isinitti argisiisu jechuudha. Dabalataan duraan kanan isinitti argisiise malee jechuudha. Qarshiin 100 immoo approving naan jechaa jira. Daqiiqaa muraasa boodaan gala jechuudha. Baay'een tura akka duraallee amma baay'ee turaan jiru. Dafanii galchaa jiru jechuudha. Kanaaf pilaatfoormii kanarraa qarshii hojjettan illee daftanii baasuu ni dandeessu jechuudha. Viidiyoon keenya irraa kana fakkaata. Yeroo itti aanutti immoo
aappii biraa fi hojii biraatii walitti deebinaa namoonni Telegram chaanaalii keenya join godhin jirtan ammallee join gochuun dagatina. Hojiiwwan baay'eetu jira akkuma argaa jirtan namoonni achi keessa jirtan ni beektu. Guyyaa guyyaadhaan hojiiwwan baay'eetu gadhiifamaa jira waan ta'eef jechuudha. Kanaaf Atlaanii Maltiimiidiyaa jettanii join gochuun dagatina. YouTube kana subscribe godhaa. Viidiyoo kana immoo agasitti yoo ilaaltan like osoo hin godhin hin bayina. Comment irratti immoo yaadaaf gaaffii qabdannaa barreessaa. Galatooma.